keenya yoo itti dhiisan sila naman dhiisu dubbii keenya takkan taane otoo jirru nu takkan jirre maal godhu akkan jirre jiruu faana gargar baane itti dhiisne sila bagadin teenye walii gallee yoo kana naan galle. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaaf hordoftoota 4 kiiloo deelii maraaf guyyaa har'aa barreeffama dhimma tokkummaa Oromoof dirree siyaasaa jedhu qabannee dhiyaannee jirra. Akka nu hordoftan gamanumaan isin affeerra. Itti dhiisnee sila bagadin teenye walii gallee yoo kana naan galle. Waa'ee keenya yoo itti dhiisan sila naman dhiisu dubbii keenya takkan taane otoo jirru nu takkan jirre maal godhu akkan jirre jiruu faana gargar baane. Tokkummaa Oromoo fi dirree siyaasaa lammii olii Oromoorraa. Uummanni Oromoo jaarraa tokko oliif qabsoo addaa taasisaa tureen sadarkaa irra jirurra ga'ee jira. Sadarkaa kana ga'uufis imala isaa hedduu keessa darbee dhufeera. Kana keessattis ilmaan isaa qaqqaalii hedduu wareegee jira. Hanga ammaattis akka sabaatti bakka barbaadame ga'uu dhabuuf rakkoo keessa isaa ijoo ta'uun irra deddeebiin mul'ataa tureera. Har'as haalli wal fakkaatan bakkoota hedduutti mul'ataa jira. Keessumaa rakkoo jaarmiyaalee siyaasa Oromoo gaaddisa tokko jalatti hiriiruun hafuu, miidiyaaleen faayidaa sabaa caalaa dantaa murnaaf oolchuu, beekamtii dhuunfaaf fiiguu, warreen hayyoota jedhamanii fi kanneen kana fakkaatan hudhaa guddaa yeroo ammaa kanatti akka sabaatti nu mudatee jiru. Itti dhiisnee sila bagadin teenye walii gallee yoo kana naan galle. Itti dhiisnee sila bagadin teenye walii gallee yoo kana naan galle. Rakkoolee kunneen furuuf gara qabsoo kaayyoo tokkootti fuulleffatetti deebisuun yeroonsaa amma. Hundaa ol uummanni Oromoo waan beekuu qabu kaayyoo fi galma qabsoo isaa sirriitti hubachuun irraa eegama. Galmaa fi kaayyoo qabsoo wal fakkaataa qabaachuuf immoo gurmaa'uu murteessaadha. Dhaabbileen siyaasaa maqaa saba kanaatiin gurmaa'anii soso'an jiranis hedduutu jiru. Dhaabbileen kun akeeka kaayyoo qabsoo Oromoof qabsaa'uu taanaan wanti walitti dhufanii waliin hojjechuu isaan dhorku hin jiru. Yeroo jaarmiyaaleen siyaasaa tokkoomanii kallattii qabsoo uummataa itti hoogganamuu qabanis amma. Kun galma akka ga'uufis uummanni dhiibbaa taasisuutu irraa eegama. Tokkummaa sabaa fi kallattii qabsoo Oromoo galma akka ga'uuf gaheen miidiyaalee fi tooraawwan odeeffannoo qaban jaarraa ammaa keessa jirutti olaanaadha. Yeroo ammaa kana biyya keessatti odeeffannoon uummataaf kennuuf miidiyaaleen jiran kan cufaman kaan immoo akka hin dubbanne taasifamanii jiru. Haa ta'u malee biyya alaatti miidiyaaleen adda addaa TV'n, YouTube'ii fi marsariitii adda addaan banamuun odeeffannoo uummataa kennaa jiru. Rakkoo guddaan miidiyaalee kanneen irraa mul'atu kallattii qabsoo uummataa gara tokkummaatti dhufee akka deemuuf hojjechuu caalaa faayidaa dhuunfaa yookaan murna dhaabbataniif yoo hojjetan argina. Kun immoo qabsoo uummataa gara tokkootti fuullessuurra danqaa ta'aa jira. Namoonni wayita miidiyaalee komatan agarra. Miidiyaan kun carraa naa kennuu didee miidiyaan sun akkas jedhanii kanneen hayyoota jedhaman yoo waladheessan dhagaa jirra. Kanaaf mee miidiyaaleen faallaa qabsoo Oromoo ala dhaabbatan irraa barnootaa fudhannu. Hanga fedhe baay'atan illee hunduu jibba Oromoof qabsoo Oromoo boodatti deebisuuf keessaa alaa yoo hojjetan agarra. Miidiyaaleen maqaa qabsoo Oromoo hundooftan marti karaa wal dubbiseen qabsoo kana galmaa barbaadameen ga'uuf hojjechuun yeroon isaa amma.
waa'ee keenya yoo itti dhiisan sila naman dhiisu dubbii keenya takkan taane otoo jirru nu takkan jirre maal godhu akkan jirre jiruu faana gargar baane itti dhiisne sila gad hin teenye walii gallee yoo kana naan galle itti dhiisne sila gad hin teenye. Hooggansa tokkorraa kallattii qabsoo walii kennuun barbaachisaadha. Tokko gadi ba'ee waan biraa jira, kaan gadi ba'ee waan biraa yeroo jedhu dhagaamaa jira. Kun immoo uummata biyya keessa jirutti burjaajii uumaa galma qabsoo barbaadameef danqaa ta'ee diinaaf karaa saaqaa jira. Kanaaf warreen biyyaan jirtan mee gar tokkotti deemaatii uummatattis kallattii agarsiisa. Kanaan alatti uummanni biyya keessa jiru of ijaaree kallattii qabsoo keewwatee deemuu qaba malee burjaajiif saaxilamuun irra hin jiru. Walumaa galatti hooggantoonni jaarmiyaalee siyaasaa, hayyoonni, aktiivistoonniif kanneen qooda qabdan martuu akkaataa uummanni Oromoo tokkummaa qabsoo isaa beekee rakkoo keessa isaa furatu qabsaa'uuf hojjechuu qabuun dhaamsa keenya. Walii gallee yoo kana naan galle ofiiftan hima asaase dubbii hunda dhibdee kanas dhibde kanaafoon gad qabeen ofitti asaase Eegoowwamoo gamna kam komannaa ofiin gallee rakkadee akkam taana wal guduunfuuf wal sakaaluun dantaa taate walii gamnee rakkoonis keenya taate mee baramoo dhaloota kam komannaa.